maallaqa taatus wal gargaarra yoo seera kallee maallaqni jiraachuu baate waan isaan barbaadanii qaballa alla maal mucaa kalee keessaa guurne jechuun si daran na suuqan ati kana hoggaarii fi deengadde daawwattee na yaamtu san bas akkuma waan na hojii deemnaa jettu na yaamtee na fakkaata garuu ati as dhumnaan mukaan naariite angaruu mukeetiin ari'uun sun waan fitti hin beekne keessatti naaru hoggisillee warahmatullahi wabarakatuh kan hordoftoota keenyaa jirtu sin jechaa arantanas liinaa deebi'eetiin jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تدور خينا جرى جرت سنين جا سلام تاني تنقلني راقده بكجر تمرت سن هذا قبل سنين جا هم بيا لما فاتي وان لفته بلله تروح جبت أنا شبودي أنا إنتي سيد بدن سنين جا أكاسي وانجي اللي تمامل لمان ديبيه مالف نمني وتقوان فرت تنبيه نتاكا مالف إن سوى تجورا نمني وان فرت بيغوتاكا أكوبي تسلينا وان فرت تنبيه نتاكا نسوها نانجا أنقر وانا تنقول زن تاكا والله يتشهي وتالي نازنجات من تري تبرغي ستي مالف قبان قبان ilmoon teelmootiya amubaarak hojii tabaddee tangammoo jinjirra walillee naatillee walitti mufannullee daa'imni waan na godhan qabu si galaame ansanum hundarraa'u liinaa teenya kakadheetiin jira rabbii waan akkanaa nan deebisini wanni dabretun waan bultii tiyya na facaasee waan hiriyaan itti na tuffattee innaa erdooftoonillee itti naaman jedhe si gala sungaalee lobara osoo akkas hin taane osoo ati kana jechuun taane dura dubbiin kunis nama nama shakkisiisti namni waa jalaa badan ni beeytaza waa hunda kanuma shakkaa deema ansanumaatu gaanumaaf si yaada walii qaba ammas bakka dooraala 700 jaan kanattiin si shakke laala masan irra wanni beeku qabdu warruma naafisi quba qabu warruma nu hordofu jirutu tijaafitee tana waliif fidee waan jirre uume malee liina taatullee warruma naafetan gammadura itti deemnee waarraa fuudhaa maal jenni beeytaa gaafa nama amatti araaramu karaa kasaati na dawwalanii biddeena kan itti rachallaaqanii naan jan si hele biddeena liinaan nu jalaa garagaltee ati garagaltee biddeena kan itti rachallaaqanii naan jan maal kan san cufan amanne nama usee nama keessatti hin jirre wajjin jiraachuu mannaa nagaan bultitii jiraadhee ollaa yoo wajjin nagaan jiraachuun haa wayyate waa hundaa qulqullaa'ee kadhadhee dachaas kameeraa alatti na kakachiisee waan meeqa na jechisiisee Muhammad illeedhaan wal nu deebise sun akkasuma bara dhagaye namni dogongorrees hin jiru rabbi qofa dogongorrees hin jiru ilmi namaa wallummaan ilma namaa ta'e guututti numa dogongora ka osoo dogongorin jireenya isaa guutuu oofate hin jiru anilleen dhuga dogongoreetiin karaa rabbii irraa beesillee karaa rabbii irraa baase badii akka malee kan rabbiin keenyaa hin feene waan rabbiin keenya hin jaalanne daleenne garuu dhuga anilleen deebi'ee toobbadde jechuudha. Atilleen dhugaadha deebitee karaa rabbiirra deebitee atilleen abbaa mana keetiitiinis walitti deebitan garuu ana wanni na shakkisiise 700 bakka jaan saniifin si shakke eegas eegma dubbiin na adda baatee nillee dawwalanii waa hunda eegaan adda hubadden anilleen dhiifama leelloon jechuu qabaa ji'anumaa yaadee taa'u jiru atilleen dhagahee jettee dhufte galatoomi dhiifama garuu hangama kiyyaan maaliif ilmi namaa ta'e namni dogongorren jiru ni beekta sanumaafuu an baduma ta'e duraanii sanfaa laaleetumaan akkuma kiyyaa isin tumsaatii hattuun ilmoo namantuu ettee turteetillee akkasumas shakkee anillee shakkuma saniin leelloo ta'uu nooltuu jedhama durallee naaf Yuusufillee guyyaa isaan qabamanirra leellumaan kan hojjetee leelloo akkamitti karaa kaaniin Muhammaditti araaramaa isatti deebi'a harka lafa jalaatiin kana daleetii jeetu anilleen kana aarse jechuudha. Sanumaafuu ammaadha hundinuu ni dabra dhiifamaan sin jechuu barbaade akkasii dhiifamni homaa rakkoo hin qabu gena atillee sagalee dhageessanillee sagalee isaanillee dhaguu baadhu karaa isaan deemanillee bikka sana jiranii jee amma taakkee dabareessillee himuu dadhabu kaan isaa dhaga'uutti hin jira inshaallah mucaa hidayama rabbi si haa mul'isu an garuu waan kana keessa gena waan akkana keessa hin deebu hadheetiin jira ittillee nan deebisina hadaraa balummaa sana laalaadha awwaan akkana keessa hin jiru an abdallaallee silaa abdallaa waan fere na godheewu dhagaallee fudhee fottoysee irraa hafladhu ani godhe gana waan akkanaatti hin deebu waatu waan rabbiin keenya feenee waan karaa rabbii irraa illee nama fageessu nutu dogongora keenyaatu kana nu doleensise si gala anamma sababa ani mootii darbee deemee seedii godhutti namni dhagaa beeta Itoophiyaa naa dawwalanii bisa kamma dura akka jiran halkan tokko halkaniin dura Muhammad dhaqee warra kan dawwalee maal naan jibeeta
intal nanjan namni biyya jijjiirata malee yaadaan jijjiiranne Sun akkasuma. la akka ishin fiya ittiin jiraadhaa jechuu keetiitu ilmoo kaasaas ilmoo biraas baasee jaarsa kee akka feete goota ganii waamee kanaan jedhee naan lolanii beektaa hiriyaan ta'e cufti inta bultii wallaalte inta maal taate inni tan hordoftoonni naan jiru dhiiseetiin tan hiriyaan tiyyaa fi namni ollaadhaa naan jiru yoo jibbiti biraa deemu gurbaa kana minaan minnaan jedhe garuu asa cufa aarumaa fi wamantaaneen na godhe malee bultii jibbuu fi miti ilmoo jibbuu miti jaarsa kiyyallee jibbuu fi miti. Dhugasan namni bultii fi jibbee garteemi jaarsa fi jibbuus hin jiru. Akkasittiin Jibbinaan immoo wanni deddeemanii siiriitti godhanii kan itti godhaniifis hin jiru. hin jiru. Dogongora keenyaatutu amma duraa kana nu goosisiise. Amma immoo dhugaatis karaa rabbii irra deebite abbaa mana keetiitii fi ilmoo ta'e biritti illee baga rabbi si deebise. Garuu ammoo ani si shakkuu kiyyeessan wanni na shakkisiise bakkuma irra deebi'eetiin jaammallee bakkuma dooraala 700 sani. Sun amma kuttee jirti Aywa. barreeffama. Anamma uummanni gandi warri dawaa duraan biraa fudhan sun ijoollee beektee hedduugaa ijoollee shabaaba kana beekee. warri tattaa'eetuma akkumatti ergamu tokko jira. Uummata sanii jechuudha akkas ni dhagee uummata ijoollee sanii dhufee Abdallaa fuudhee maaliif magaalaan isaanii xixiqqaachee deemti naafsi maallaqa guddaa asirra kasaaranii beekta. Waan hin taanetti waan faayidaa ittiin arganni jecha waan maqaan itti nu badu jecha maallaqa baasnee namaa wal dhabnee maallaqa kan jedhamne ni beektaame. Sanumaatu biddeena kan itti rachallaa kinaadha. Minaan minjanii hara keessatti na dawwalanii turanii. Ammaan kana Dhugaadha sun ni beektam. Onnoo kabajamtoota daawwattoota keenya dhiifama. Namni dogongora hin jiru dhugaa akkuma nama badii meeqa balleessee dogongora meeqa uumee abbaa mana kiyyaatii fi ilmoo tiyyallee dhiisee deeme sanitti leellolleen dhiistee deemtee amma immoo gama abbaa mana siitii fi gama ilmoo sii deebitee alhamdulillah baga rabbi deebise. Anillee wanni duraan na shakkisiise gaa leelloo na jechisiise viidiyoo dabre keessatti illee agartan jeetiin yaada. Sihii jee lubbuutti dhiibbadde isiillee jechuu garuu rabbi naaf haa dhiisu isii akkan tahinis naaf bilbilanii jiranii addaan hubadde nama hunda namni waan kana godhu jiru warruma nuti dawaa irraa bitannu sanii nuti irraa dhaabbannaan gaa egaa nanis dhiise leelloos ni dhiiste saniif jecha jechuu isaan Abdallaa fi Mubaarak fuudhanii jechuu biddeena keenyatti biyyee laayitanii daracha laayitanii jechuun isaanii dalagaa keenya nurra balleessitanii isinii warri duraan maallaqa guddaa nutti baasee waamee kan nurraa fudhatu amma immoo dhiistanii karaa biraa deebitanii ja'aniiti isaan kana hunda godhanii nuti ammoo karaa rabbii keenyaa irratti deebinee waa karaa sheeytaanummaa kana jaalannee ittiin seenne duraanis dirqamummaatu ittiin naqe waan ittiin naqe sheeytaanummaa isaaniitu nu harkiseewu garuu amma immoo isaanillee maal ja'anii akka waan nuti toobbannee karaa rabbii keenyaatti deebine quban qaban isaan akka silaa isaan yaadanitti akkuma nuti isaan biraa deemne dawaa bakka biraatii godhachuu jirru akkas isaaniif fakkaatti jechuudha. Nuti ammoo dawaa bakka biraatiis godhachuutti hin jirru. Dawaan nuti bakka biraatii godhannes hin jiru. Isaan dhiisne malee karaa rabbii keenyaatti deebine malee nuti dawaadhaas deemne godhachuuttis hin jirru. Deemnee siiruma ja'an sanirraa fagaannee toobbannee jirra alhamdulillah. Baga rabbiin keenya karaa rabbiirra nu deebisee karaa isaarratti nu deebise jechuudha. Sanumaafuu ani leelloo duraan ittiin balleesse wallahi badii gurguddoon itti balleesse shakkiin gaa waan naman goone hin qabdu shakkuma saniitu leellollee mana kana keessa na qixaachisiisee ilmoo ta'etillee eegati ilmoo jefuute hin fuudhaa na jechisiise anis rabbiin nama ilmoo namaa fuudhu non godhini kiyyuma bakka jiru rabbiin nagayaan dooraala 700 isaan ja'an san malee naaf haa galchuun isiniin jaa kabajamtoota daawwattoota dhiifama isinillee dhiifama gurguddaan isin gaafadha. akkasii walumaanuu dhiifama namni balleessine jiru balleessine liina angarummaa wanni takka wanni hadaraa fixammachuu beekta. Abdallaan kun gizeenin waan febar takka dasii baasuu ta'a. Akkasiimi anamma badin tidamma dura qutiyoo galaana waan amma dura garaa namaa keessaa badee miti. Abdallaallee rabbi nagaanaa fidu isallee hangan dhaana qabu isallee dhiifama gaafachuudhaaf yaadaan qaba. Akkasuma Yuusufillee dhiifama gaafachuuf yaadaan qaba. Sanuma ta'ee inshaallah rabbi isallee haa fidu. Odoon Abdallaa sin gaafanne Yuusufillee deebi'ee dhiifama gaafadhu inshaallah. Bikuma takka itti dhufeetiin yoo rabbi haala namichis dhufeetiin isaan gaafadha. Amma dura wanni itti nama amma guyyaa meeqa walitti araramuu ittiin maali? Abdallaa fi Yuusuf deemtee mana gaafattaa jaartiiti yoo qofaa miti minaan minjeenna keenyallee sa'uu sanitti dura naagatti walitti araramnu malee akkamittiin dhaqee fuula isaanii dhaabbataa jechuutu
نافي ماما اللي ولا كانوا دي بالسيق ماما نتلاقي دي فما قافته ربنا جانا فدو أنا اللي يوم جمع خيانيو خرا خيانتي خانين لقوتاتي سدران ديمتين بربادة مجافة اسمه قايل منتج الموتين سيفين بربادة أدلين فانا أي مالك تاتوس والجرجار هو سير كلي مالنا جرات بعده وأنا سام بربادني خبرلا على مال مجاخلة خساقور نيجون سدران نسوق أنا أدينا وقاري في دينجت دوّتي أنا يام تصل بس أكمل وانا هو جديم نانجت تنيام تنا فكات أجروا أدي أصلنا مخان ناريته أنكروا مخيتين ناريون سون وانا كتيم بين غير ستنارو وقصلي فولا كدر رابدين تايلي ناتشينا وكيسا dhuftee asitti amma sitti lubbuu guraaree on tasgoree san booda amma mana kana ol seenala anni nakismatti liina taaytti sheena teessa jee ibduwa deefi maaliif namni tokko waan fittin beene takka ittiin gettu beeta wallahi wanta kasitti aaran qaban obbisillee hoblee sadi saba dacha tokko kana jettu na aarse malee waan ati jettu san namni waa duraa badaniitu dilii qabaa jiran hafuudha caalaa nama waa duraa badanii dilii qabaa jiran ani sanumaan beeka saniifu inshaallah مبارك نمولتا وردفتو تخاني اسم الليلان مبارك يدو تخي غرانو نياتي في دوسن أركيني ندي ساجي عبد الله مرمي ايجو نساسون نما يادودون تين هورين سلا هورين وان كان فهمي بيخيهو نما سوخن نيسا يدو ميرا خيسا غالي جرن هندنو والينا حدال تدران يمتي نمني افان رومو دبتو نمني ميرا خيسا غالي ننجرو اسن اللين تاكا يور كتا بسين راتوكو ميرا خيسا قلتني جتا مجانسون دائم ولتيمو ونين تانا سموزها خيسا تاقامتي أكست أبا مرمينا دي ساجي بوهو نساسون تكو نما كتسالينا تينيا akkasii kun dhooqaf jimtuu daawwattoota keenya alhamdulillahi nuti illee gama araaraa deebinee jirra shakkii irraa baatee jirti leellooni hangama xiyyaayyaanni niin qabu ganaa rabbii waan akkanaa eega isiinis irraa toobbatte akkuma xiyyaatti rabbiitti nun deebisinii walumaanuun isiniin jaa hangama xiyyaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.